hordoftoonni YouTube Abdii Geetaachoo Abbabee jalatti argamtan nageenyi koo kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha har'a dhaamsa gabaabduu tokkoon dhaammachuu barbaada. Innis Dr. Abiy Ahmed Oromoof maal godhee, Jawar Mohammed Oromoof maal godhee, paartiileen morkattoota Oromoo yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti haala maalii keessa jiru. Kana malees aktivistoonni keenya mee maal jechaa jiru dhimma jedhu irratti kan dubbannu ta'a jechuudha. Kanaafuu YouTube kana like, share, subscribe gochuun amilee keenya jabeessaa odeeffannoo waayitawaa fi dhimma biyya keessatti deemu hordofaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu ji'oottan arfan shanan darban kana keessa haalli siyaasaa biyya keenya baay'ee walxaxaa fi haala baay'ee nama jibbisiisu keessa jira jechuudha. Ji'oottan 8 yookaan waggaa tokko dura jechuudha haalli qabsoon Oromoo fi Oromoon maalirra ture waan jedhu anis isinis sirriitti beekna jechuudha. Yeroo Jawar Mohammed biyya alaatii galu, yeroo paartiileen morkattoota adda bilisummaa Oromoo gara biyya keessaatti deebi'u, yeroo baandiin arfan qalloo biyya keessatti deebi'u, haala ajaa'ibaatiin yeroo irreechi Finfinnee kabajamu baay'ee namatti tola, miirri Oromummaa sirriitti namatti dhaga'ama ture jechuudha. Garuu haalonni tokko tokko gidduu isaanii muffiin garaagaraa, fedhiin siyaasaa garaagaraa wantoonni baay'ee mul'achaa jiru jechuudha. haa ta'u malee garuu wanti baay'ee namatti tolu paartiileen siyaasaa gara tokkoomuutti dhufan jiru kun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee PPs haa ta'u, KFOs haa ta'u, PABOs haa ta'u, ABOs haa ta'u karaa ittiin uummata Oromoo kanaaf qabsaa'antu adda malee galmi isaanii tokko jechuudha. Galma tokkichatti galu jechuudha deemanii jechuudha. Kanaafuu namni immoo kan barbaade jala hiriiree abbaa barbaade filachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee garuu har'a kanan dhaammachuu barbaadu uummanni keenya bifa lama ta'een kan inni qoodamee jiru jechuudha. Tokko gama Dr. Abiy Ahmediin, tokko gara Jawar Mohammediin jechuudha. Keessattuu miidiyaalee hawaasaa kana namoonni hordofnu bakka lamatti hiramneeti kan jiru jechuudha. Duraan akkasitti miti kan nuti deemaa turre, amma erga xiinxalaan siyaasaa kabajamoo obbo Jawar Mohammed gara paartii KFO'tti makatanii paartii Jawar Mohammedii fi paartii badhaadhinaa jedhamuun baay'ee miidiyaalee hawaasaa kanarratti jechoonni jibbaa fi jechoonni jaalalaa jechuudha wal lolaa oolu jechuudha. Jechoonni gama KFO'tti achi as darbatamanii fi jechoonni gama badhaadhinaatti achi dhiitaman baay'ee nikulara Afrikaa, nikulara Ameerikaatii fi nikulara Kooriyaa kibbaa fakkaata jechuudha. Haa ta'u malee wanni qabatamaan lafarra jiru isaan lamaaniyyuu Oromoodha. Tarii namni addunyaa kanarra taa'ee dogoggorree hin jiru. Dogoggora isaa immoo namni kamuu sirreeffachuudhaati kan inni qabu jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeen Dr. Abiy Ahmed duraan yeroo Noobeelii nageenyaa akka addunyaatti badhaafamu jechuudha. Gamanaa jechuudha. Biyya keessaa darbee Afrikaa darbee akka addunyaatti yeroo inni Noobeelii nageenyaa sana badhaafamu gammachuudhaan lafti itti dhiphataa ture. Ilma abbaa gadaa jennee dhiichisaa turre, sirboonni baay'eenis ba'aa turaniiru. Achas deebi'ee Jawar Mohammediif illee yeroo inni biyya keessatti galu yeroo inni waan baay'ee gochaa fi turreerra jechuudha. Maaliif Jawar Mohammedis Oromoof waa godheera, Abiy Ahmedis Oromoof waa godheera. Fakkeenyaaf Jawar Mohammed qeerroo miileenaan lakkaa'amu ciisee osoo hin bulin jechuudha. Gama miidiyaalee hawaasaa kanaan qeerroo miileenaan lakkaa'amu sochoosee jechuudha. Gama miidiyaalee hawaasaa kanaan qeerroo miileenaan lakkaa'amu hiriirsee qeerroon 5,000 ol lubbuu isaanii aarsaatti godhanii Oromoon biyyan bulchu kan jedhame sana, Oromoon kiiloo 4 yoo seene masaraa ni diigamtisa jedhame sana hojiidhaan agarsiiseera Jawar Mohammed qeerroo hiriirsee. Dr. Abiy Ahmed maal godhe Oromoof? Dr. Abiy Ahmed aangootti bahee hidhamtoota siyaasaa baay'ee isaanii nuuf hiiksisee paartiilee morkattoota jajjabee Oromoo ABO biyya keessatti deebisee hidhamtoota siyaasaa mana sirreessaa keessaa gadi yaasee haadhaaf abbaa ilmaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru walitti araarsee wal qunnamsiiseera. Yeroon sun yeroo baay'ee namatti toludha. Baay'ee yeroo gammachiisaadha. Garuu yeroo har'a Oromoon maal keessa jira? Abiyyiin nafxanyaa godhee Jawariin Oromoo godha inni kaan Jawariin Yamanii godhee Abiyyiin Oromoo godha. Abiyyiin Jimmi fudhatee Jawariin Arsiin fudhateera. Maal jechuudha kun? Kun qaanii
yoomuu bara baraan nu keessaa ba'uu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaafuu wanni gochuu qabnu akka Oromoottidha kan nuti yaaduu qabnu, akka waliigalaattiidha kan nuti yaaduu qabnu. Yeroo ni waan gaarii hojjetu ilma abbaa gadaa jenneeni, yeroo ni waan gadhee hojjetu naftanyaa jechuun sirrii miti. Namoonni gara Jawaariin jaallatanii Abiyyiin arrabsitan irraan bora dhaabbachuutu nurraa eegama. Namoonni immoo Abiyyiin jaallatanii Jawaariin arrabsitan akkasuma dhaabbachuudha kan nurraa eegama jechuudha. Abiyyis gama tokkoon Oromoof waa buuseera, Jawaaris gama tokkoon Oromoof waa buuseera.